Eesanga baabsee wannaash. Way nama biraan itti fakkaatti bar. Kana wayyoo. Wayni maxxaneeree lafarratti maaliin maxxanee silaa jee maali ol akkana godhe akka duraanii san akkasitti bareeddaa ibsaayyee. Maxxanee. Akka baddee barbannaati isaa long time wallahi. Kun akkanuma gisee takka bekke jenna. Ati akkami maaliif baddee akkatti maali hin fuuteessa? Maal fuudha wannaash jiruman nu balleesse. Baddee wallahi. Ati fuyyoo jirta. Kiyya moo kasi dhaabate koo internet nam. Ifama bilbilaan na bilbilam annin jira garuu ati maaliif akkatti baddeme natti mi maali garii fi mushkilaa? Silaa waa fuudhee badaa waa fuudhattee shakkite. Fuudhattee shakkite. Yoo fuutees maal rakkoo qabaree si ilaalchina ilaalchina si janna. Aku ibsaa ilaal gaa qalama kana jechuun iidaaf dibadhee ilaa mana raabbahu dide wallahi laazim. Hinaa iidaa dibadhee ilaa mana. Wanni baasaniin hin jiru moo? Anin beeku narraa bahuu dide yoomee waa beeke jeeti. Yoo dawaa eetiin faafate jeeti barbaaditi wallahi laazim. Huccuu akka biyyaa akkanaan jaan huccuu akka warra biyyaa sanitti haay asli maal ta'ee dhufe silaa sa'a tanatti. Way leevilii of godhatee seentu laal akka warra biyyaa sanitti huccuu saabunaan taa'e miicii sirraa baanaan jaan. Huccuu kana jiisii kana miicee narraa bahuu dide wallahi laazim. Jinsi eenyu miiccarti. Jinsi eenyuti maal jechuun jinsi fayyada. Jinsi kiyya. Ka jinsi miiccidhee sirraan bahee waanuma biraatiif irraa baasi kaaya. Maal jettee? Jinsi eenyuti jinsi kiyya jechuun kiyyaree jinsi kiyya maal jechuun? Waan biraan jenneer jechuun yaa'u kama obboleeyyaniiti malee ka biraan jenneer yoo miiccitee illee waan rakkoo. Lekkee aan obboleessan jinsii miiccuuf hin qabu. Ani biyyattu jinsii miiccine nkaan as dhufee jinsii miiccuu miti. Anamma jinsii miiccuun jaaladhu dhugaa harki na dhukkuba giseen waa miicce jechuu harka na dhukkuba miiccuu hin danda'u dhiifama. Huccuu miiccuu hin dandeenyaan. Jinsii gisee miiccee harki akkana jee. Dhugaa dabar wallaahi. Asli surree baay'een qabaa. Guys, ibsishaan kana seenaa dheeraa waliin qabna bar. Anaaf ibsishaan jechuun seenaa hedduu waliin qabna. Seenaa itti miidiyaa kanatti wallahi dhiiroo Oromoo keessaa namni lama qofaatu miidiyaa kana gubbaa ture. Jaalfadiloo fi ibsishaa qofaa jiru. Warra amma gaa tiktookii banatanii ibsishaan beena jechuu fedheeti. Ibsishaan long time famous. Hedduu nama irraatii miti nama jabaadha mucaan kuni. Nama waliin tiktook kanarratti waliin silaa miti. Waliin fataa inni waliin geema taphannee osoo namni geeman beekin geema taphachuu turre san ni badee malee nu jala. Akkasii miti akkasii uummata. Naannoo takkaa ol kakkaasu kana beektaa na harkaa waddii dubbiin. Namni akkaataa nama kakkaasu kana na harkaa waddii beektaa. Way harkaa maal baddire maasi baddire waanuma dhugaatiin siime. Waanuma dhugaa jiru lafa kaa'e baran. Salaam. Geemii akkam fajaani bara dhugaa instaagiraamaa fi tiktaak jennee hunda gaafii deebii asirratti waa meeqa taphachuu turre isaan akkasii bara. Waa hedduu baanu. Hin fuudhee bar kanaaf badde hin fuune boo yoo fuudhees natti himaa bara ni fuute. Maal was baasan isaan? Ni fuute. Way kasaarree jee ni fuute ibsaayyee. Maa si was baasan jarri koo. Ammaan ittiin beekasa. Ibsaanii fuute isa dhuguma himime yoo fuute. Poostii aannan nama turas godhashi.
post si goona yoo fuute gaanu timi. Abshiraa ga silaa wanna kasjadanii. Ati maaliif akka turte qoyilaa amma maaliif jirta? Ati maatiin? Ani moo ani wahiif taa'u jiraati hoo? Maaliif? Wahiif egaa wahiif. Wanti maqaan qabu? Wahiifi ati maaliif teesse ati naa himi dura wayyu. Ibsaayii garuu maaliif badde dhugaa garuu dalaga qofa si bachiise moo? Illee maaliif kun illee wahiif hin goone. Wallahi baddee jirta bar deebi. Asliin maal as jala jaasa maal jechuu jira saa asliin? Maal siin jedhaara? Faazariidha jedhaa abarsilaa gabbara fidedha. Inni wayne egaa inni bar faazarii fiyyate bara inni faazariin turiin san silaa bar dubbiin bareedduu ture mee? Inni dhufe dubbiin. Haasawun bara abbaan kiyya kunis araadaa ta'uu qabaa bar silaa bar araadaa ta'uu qabaami. Arsiin gabbara baay'ee nama gaafatti saniif achi goggoruu dinne. Silaa bar araadaa ta'uu qaba. Anna uffata jee nama laalu xiqqisho akkamii haasawin aree haasawun wallaallee bar nuti jechuun mucaan kun longu taa'im wal jalaa bannee wallahi yaadee hedduu yaadeen ati na yaadne ansi yaadee bar. Baxaan as yaadan dhugaa. Isuma dhugaa rabbiitii bar. Sababa aslii badeera. Maaliif? Gabbaran taane na qabate. Way hinjettu gabbara maal gabbarallee haasawitanii ture eddaanu. Akka waan durbaa lama gurguratu. Faranjiin gisee aartu shiit jetti chaarjii xiyyan jalaa dhumatu jira ibsaa xiyya. Isa akka hiree abaa qabdu haadha. Ni jira garuu xiqqishoo bikka fagoo jira. Annaa bakka anin deebi akka miriyaati ni turtaa laayifirra. Asuman jira deebi. Aaran hin deebi'a ibsaa si yaadeen jira bar. Ibsaa keenya jechuu fedheeti bar. Ibsaa keenya jechuu fedheeti bar. Akkasiin jedhu. Anumatti hin argin moo zamuuna akkana sirraa bareede hoo? Aara atumaan nan argine bar. Malee ture eeganarraa babbareede. Baalee kiyya mangistii akkam waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. My family baga nagaan dhufte. Akkas taatu bareeda. Amma booda seeraan argaa. Tolee bakka bahuuf deemashi. Chaarjii kiistii qaba anta chaarjiin kun dhugaa maaliif amma sa'a kana namarratti cufa bakka nagaatti tureshi. Haayee coo. Haayee nagaatti maal taatee hoo? Hin bahin ati man. Hin badin jechuu kiyya hin bahin jedheesi haasawallee hojjaa hullaale. Ay namni waanuma sammuu keessaa qabu haasawamaa rakkoo miti hayyee nin deebi'a. Hayyee nagaatti. Sa'illee taatu rakkoo qabu godhu. Garamatti meetaa akka tun deemne fedhii qaba. Tole hayyee nagaatti ibsaayee mangistii. Ciao. Wallahi guys bar isin akka biratti fudhatina wallahi ibsaa hedduu saahiba xiyyaa hedduu beestidha wallahi. Oromoo keessanii galuu dide galabbattanii caqasuu eegaltan moo isin dhuftee kaawwaddee deebine kaa ramadaana bahee dhugaan jettu osoo naati maalitti irraa mana meena mullaa hin